gaafa inni biyya lafaa jiru sana waaqummaan keessa jira moo hin jiru namummaa isaa keessa? Sanuma sii deebisuudhaaf ragaa macaafa qulqulluutiin sitti dubbadhuun jedhe. Naa himta rakkoon qabu naa himta keessa hin jira moo hin jiru? Ragaa naa himta rakkoon hin jiru. Jira. Keessa hin jira. Kanaafuu kan qorame waaqa guutuu nama guutuudha ree? Seexanii nama waaqallee qorte jechuudha? Jaalala waaqayyootiin jechuudha. Jaalala waaqayyootiin seexanni qore? Akkana jechuun waaqayyootu seexanatti erge jechuudha? Hundumtuu jaalala waaqayyootiin ta'e. Okay, seexana waaqayyootu itti ergee jechuu akkasiin qortuuf. Okay. Okay, akkas taanaan waaqayyo keessa seexana namatti erge jechuudha ree? Hafuura qulqulluudhaan guutamee gara lafa onaatti geeffamee seexanaanis qoramee jedha. Kana jechuun jaalala waaqayyootiin ta'e jechuudha. Okay, kanaafuu seexana waaqayyoon namatti ergaa jechuudha. Maal jettee? Seexana waaqayyoon namatti ergaa miire? Lakki akkas jechuutu hin taane qoramuun Yesuus Kiristoos jaalala waaqayyootiin ta'een siin jedhe. Okay. Naagalee jira. Kanaafuu seexanni waaqa guutuu nama guutuu qortee jechuudha. Seexanni waaqa caalti jechuudha? Waaqayyoon hin caaltu garuu ulfina guddaa qaba ture seexanni jalqabaa aangoo nama dogoggorsuu qaba baay'ee. Waaqayyoon hin caaltu taanaan akkamittiin waaqayyoon qortere? Jaalala waaqayyootiin hin jedhame. Jaalala waaqayyootiin wanti hin danda'amne kamiyyuu hin jiru. Waaqayyo ofii isaatiif na qori jedhee itti dhaga'e? Lakki akkasitu hin taane qoramuun Yesuus Kiristoos jaalala waaqayyootiin ta'een siin jedhe. Waaqayyo kam? Jaalala waaqayyo kamii? Jaalala waaqayyo abbaa. Isa malee waaqayyo kan biraa kan jaalala isaa raawwatu jira jechuudha? Ilma isaa jira. Ilmi isaa kun immoo hojii abbaa isaatii hojjeta. Ilmi isaa kun immoo Yesuusidha. Yesuus immoo hojii abbaa isaatii hojjeta. Hojiin abbaa isaatii fi hojiin inni hojjetu immoo tokkumadha. Garaagara miti hojii isaan hojjetan. Hojii tokko hojjetu. Sababii kanaafi tokkummaa qabu isaan tokko jechuudha. Garaagara miti. Okay. Waaqayyo lama jira. Lamaanuu tokkummaa qaban wal ta'anii hojjetu jechuudha. Waliin faallessan. Okay. Waaqayyo lama waaqessitanii jechuu kan wal ta'anii hojjetan. Waaqa tokko waaqessina garuu hojii tokko hojjetu isaan Yesuusii fi Waaqayyo hojii tokko hojjetu. Garaagara miti hojii isaan hojjetan. Kanaaf tokko gargar hin ba'an isaan. Hojii isaan hojjetan tokko. Gaafa ilma qorte sana abbaallee qorte jirti? Abbaa qorte itti kan jedhu hin jiru macaafarra. Kanaafuu gargar hin ba'an hin jedhin ilma qofa qorte gaafa sana jaalala waaqayyootiin. Otoo gargar hin baane gaafa ilmi qoramu sana abbaan isin qorama. Siigalee abbaan qorameera kan jedhu eegan caafameen ammoo kan qorame ilma qofa yoo ta'e isaan gargar ba'anii jechuu gaafa sanuu gargar ba'anii. Ulfina isaa dhiisee dhufeem gara biyya lafaa. Waaqummaa isaa dhiisee dhufeem gara biyya lafaa. Kanaafuu gaafa lafarra jiru waaqaa miti jechuudha? Nama ta'ee dhalateedha mitiire. Kanaafuu waaqummaan isa keessa hin jiru ka? Waaqummaan immoo hafuuraan keessa isaa jira. Maal dhiisee dhufe hin jenne? Atammoo kana kunoo dhiisee dhufe hin jenne? Likkoo dhiisee dhufe siin jedhee bar. Dhiisee dhufnaan keessa hin jiru kan nama qofa innaa lafarra jiru. Keessa jiraadha macaafni immoo. Keessa jira taanaan ammoo dhiisee dhufe hin jedhin kan fudhatee dhufe malee. Ulfina isaa guddaa isa abbaatiin isa qixxeessu sana dhiisee dhufe siin jedhe. Ekkoo ilaal inni suni waaqummaa yoo ta'e yoo dhiisee dhufe yeroo lafarra jiru nama waaqummaan keessa hin jiru. Yoo ammoo yoo ammoo isa keessa jiraate dhiisee dhufe hin jiru. Kanaaf gabaabumatti gaaffii keessii deebisuudhaaf Yesuusii karaa tokko nama karaa tokko immoo waaqaa jechuudha sii galee. Yeroo biyya lafaarra ture. Yesuus Kiristoosii ani waaqa sii karaa tokko immoo nama jedhee dubbateera. Macaafni qulqulluu dubbateera. Macaafni hin jenne Yesuus Kiristoos ani karaa tokko nama karaa tokko waaqa jedhee dubbateera siin jedhe. Ragaa sii kennuu nan danda'a. Ani ragaa malee namatti dubbachuu iyyuu hin jaalladhu. Inni dubbatee siin jedhe ragaa naa kennita. Yesuus Kiristoos moo? Ani waaqas nama jedhee dubbateera. Tokko jedhee dubbateera iyyee. Tokko sin gaafanne lakki an tokko hin jenne ani waaqas namas jedheen jedhe. Sadii kan jedhu barbaadde? Akkas hin jenne ani waaqas namas kan jedhu dubbatee siin jedhe.
Eenyu Yesuus moo? ee Dirqama Yesuus dubbachuu qaba moo? an amma dirqama dubbachuu qaba siin hin jenne dubbateeraa siin jedhe malee Dubbachuu danda'a garuu hin argineen. ati na argite thank you waan hin argin akkamitti inni nama waaqa jettarree Wanta hin argine immoo sii kennuu nan danda'a ragaa macaafa qulqulluu. hayyee waan argite sani Yesuus Kiristoos bakka inni itti ani nama si waaqas jedhe san yoo argite jiraatte naa kennu Eeyyee siin kenna. Eewa yoo hin argin ammoo Yohaannis khalaas waan 10 baasime. ha Yohaannis 10 lakkoofsa 30 baasi. ani abbaan tokko isaaniin jedheedha sana dura immoo lakkoofsa tokko duuba deebitee lakkoofsa 29 irratti abbaan warra caalaa jedha Maal jechuudha ani tokko jechuun meme. Akkamitti tokko jechuun sana dura immoo lakkoofsa 29 irratti abbaan koo hunda warra caalaa jedheera achumatti wal dubbisi meera kun qabu. 29 kaasii iddooma barbaadde kaasii dubbisi garuu hanga 30tti qofatti naa dubbisime. Maal jechuu akka ta'e waliin hiikna. Hayya akka jedhu lakkoofsa 29 irraa abbaan koo inni anatti isaan kenne hunduma irra guddaadha jedha. Homtinuu harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u abbaanii fi ani tokko isaaniin jedhee jedha. Eeyyee maal jechuu barbaadeeti beektaa? Abbaan koo hundumarra guddaadha jechuun maal jechuudha? Dura 29 irraa kaana. Abbaan koo hundumarra guddaadha jechuun isaa abbaan isaa sun waaqarra ture. Innis immoo abbaa isaatii wajjin waaqarra ture mitiire. Jalqabaa sagalichi jalqaba waan hundumaa ture kan jedhu dubbisettanii Yohaannis keessaa. Mee waan sagalichaa dhiisiitti sagalicha dhiisii amma abbaan isaa hundarra guddaa moo guddaa miti? Abbaan isaa hundarra guddaadha. Sababii abbaan isaa hundarra guddaa ta'eef sun immoo abbaan isaa waaqarra jira. Inni immoo ulfina isaa dhiisee gara biyya lafaa waan dhufeefi abbaan hundumarra guddaadha. Garuu immoo nuti garaagaraa hin jenne abbaanii fi ani tokko jedhee xumureera. Lakkee abbaan Yesuus irrallee guddaadha miti? Maaliif guddaa ta'e beektaa sii galeeraa inni ulfina isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufe. Maaliif sababaan itti deebina rakkoon qabu garuu inni hunda Yesuus irrallee guddaadha miti? Sababii waaqarra jiruuf inni guddaadha. Inni immoo ulfina isaa nama ta'ee waan dhalateef nama ta'ee bifa namummaa uffatee waan biyya lafaa dhufee fi abbaan koo na caalaa jedhee dubbateera. Sirriidha. Kuma bar wanta akka erga dubbatamee xumurame booda sababni itti deebi'ama. Sababaas hin gaafanne. Abbaan hundarra Yesuus irra guddaadha moo guddaa miti? Nama moo Waaqayyootu caala? Ati naa deebisime kana. Waaqayyootu caala. Ikkoo kanaaf dubbate innis nama ta'ee waan dhalatee fi abbaan koo na guddaadha moo guddaa miti? Abbaan isaa guddaadha isarra. Thank you bakka allaqe. Eega Yesuus irra Waaqayyo abbaan guddaa ta'e khalas Yesuusin tokko miti jechuu allaqe dhumeera bar. Tokko jedhee dubbateera. Lakkoofsa 30 irratti tokko jedhee dubbateera. Lakki san biraa gallee bar xumurre eega abbaan irra guddaa ta'e Yesuusin tokko miti. Tokko jechuun maal jechuudha skinaaf hiikime. Lakkoofsa 30 qofa naa hiiki nan fudhadhaa wanta ati jettee rakkoon qabu. 29tu diigee barsan tokko wanni jedhu hin jiru. 30 irratti dhufee cimse. In cimse osoo hin taane in diisise dubbisan diige fakkeenyaaf amma ani tokko jechuun fakkeenyaaf tokko jechuun walqixa jechuu miti tokkoo fi walqixaa waan garaagaraati walqixa jechuun waan garaagaradha gurbaan kun fakkeenyaaf ani tokko garaagaradha nuti eenyu fakkeenyaaf ati birrii tokko qabdaa an birrii tokko hin qaba garaagaradha nuti garaagara sadarkaan maallaqa keenya garaagara maallaqa osoo hin taane aniifati garaagara. Ikkoo akkuma kana seera lakkoofsaan beektu jechuudhaati maal jechuudha? Tokko jechuun tokkuma dha. Aniifati karuma kamiinuu tokko ta'uu hin dandeenyu. Karuma kamiinuu sii galee karuma kamiinuu tokko ta'uu hin dandeenyu. Waa'ee kanaaf hin dubbanne kaan immoo waa'ee waaqayyootiif waa'ee ilmaan dubbadde malee. Kiristiyaana ani musliima akkamitti tokko ta'an akkamitti dachiif samiin tokko ta'a akkamitti dukkanaaf ifti tokko ta'uu hin dandeenyu aniifati abadan. Akkamitti aduu fi qabanni tokko ta'an. Waa'ee keetiif waa'ee koo hin dubbanne waa'ee kee dhimma mataa keedha kan koo waa'een kan koo dhimma mataa kootiidha garuu kanan dubbachaa jiru waa'ee abbaatiif waa'ee ilmaan sitti dubbachaa jira malee waa'ee koof waa'ee kee tokkoo miti siin jedhe tokkoo miti fakkeenyaaf Waaqayyo abbaan hin dhalanne Yesuus dhalateera Yesuus du'eera Waaqayyo abbaan hin duune akka macaafa keetiitti Yesuus macaafni qulqulluun tokko jedhe moo hin jenne sirrii miti siin jedhe bar sirrii miti dogoggoraa sirrii miti kan jedhudha gara alaadha. Ayye Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 dubbisi.
Dubbisee tumti. Hayyee Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti maal jedha sii galee lakkoofsa 28 irratti akka jedhu amma nana deemaa jedha. Deebi'ees isin bira nan dhufa akkan isiniin jedhe dhageessaniittu. Utuu na jaalatu taatanii waan an gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtanii abbaan na caalaa hoo jedha. Lakkoofsa 14 lakkoofsa meeqarraa dubbiste? 28 gubbaatti abbaan na caalaa jedha. Lakkoofsa tokko dhaqii dubbisi. Ol Dura deebi'i isan fidadhe kana dubbise. Inni an dubbise kun sirriidha. Xiqqoo naa dubbisteetta. Naa dubbisteetta. Muhamma caafis jedhu faalu ani sirrii miti hin jedhu. Garuu lakkoofsa tokko deebi dubbisi hin jedhu. Isii dubbisa rakkoo hin qabu. Kanaafuu abbaan na caala jedhe sirriidha moo sirrii miti? Abbaan sababii inni isa caaluu fi inni waaqarra wanta jiruuf hin jedhee sitti meera. Sababii isin gaafanneen abbaan na caala erga jedhee hin caala moo hin caalu? Hin caala maaliif hin caalu? Innoo waaqarra jira akkamittiin hin caalu? Xumurame kaa. Allaqee bakka abbaan hin caala tokko miti jechuudha kanaaf. Tokko siin jechaara lakkoofsa 30 irratti maal taate? Keessaa Na caala isa gattaabutte jedhe kana akkam gootare? barreeffameeraam waan barreeffame kamtiin kaaddati isa kana fudhattee isa kana Maaliin akkamittiin dhiista? Maaliin tokko? Dirqama hin caalaa erga jedhe isas fudhattee tokko isa jedhus fudhachuu qabda bakka dirqama. Wanni warri kutu lama hin fudhatamu kaa. Sammuu ilma namaan bar sammuu ilma namaan qaba. Sammuu ilma Waan warra kutu tokko hin qabu. Yohaannis tokkotti dhaqi deebiime. tokko jechuunii fi wal na caala jechuun maal Yohaannis jechuudha? tokko deemi amma miskiin. Maal tokko? Yohaannis tokko lakkoofsa tokko. Inde isa kana walii gallee naan bar waaqayyo abbaa Yesuusiin hin caala jennee walii galleemi? Sitti mee waliigallee rakkoo hin qabu deemii siin jedhee lakkoofsa tokkorra Yohaannis tokko. Allaqe. Hayyee ish. Yohaannis tokko lakkoofsa tokko. Ustaaz Arab jirtu yoo haasawni isin mijjaawe haasawaa rakkatu. Tufi. Nami jata le garo tufi. Nakongo. Haasawaa bakka isin mijjaamu nan tufa. Okay, boleske na kam nagaa qabdaa jirta? Ayyee nagaa qaba akkam jirtu? Fakkeenyaaf reefu fakkeenya kaaftee anaaf ati tokko itteeni turte. Siifi abdiin tokko jechuuni maaliin tokko maaliin garagara akka fakkeenyaatitti maal jechuu barbaadde bakka? Ani fakkiin tokko hin jenne hin dogoggorina. Fakkeenya siin jedhee bar fakkeenyaaf. Inni lammataa ammoo ati abbaan waan waaqarra jiruuf Yesuus waan lafa jiruuf dhageeffadhu Yesuus waan lafa jiruuf Yesuus waan lafa jiruuf abbaan waan waaqarra jiruuf abbaan ni caalaa jette. Waaqa fi Yesuus malee namni biraa yoo waaqarra jiraate waaqa wal qixxaa'uu danda'a waaqarra jiraachuu waaqa nama gooti. Akkam gaaffiin keessan naaf hin galle. Waaqarra jiraachuu waaqa nama gooti siin jedhe fakkeenyaaf Eliyaas waaqa jirra jira. Enook waaqarra jira malaayikonni waaqarra jiranii waaqarra kan jiran hedduudha waaqarra jiraachuu waaqa nama gooti. Waan barreeffame qofan isinii dubbisaan. Wama barreeffame kaa kunis wama barreeffame wanni waaqarra jiraachuu waaqa nama gooti siin jedhe. Eenyu akka waaqa ta'e eenyu akka nama ta'e macaafa qulqulluudhaan deeggaramee isinitti himu dhaggeeffachuu barbaadu. Mee bakkuma itti Yesuus waaqa ta'e nuyi bakkuma takka bichaa nuyi waan waaqa isa waliin bakkuma takka bichaa. Yohaannis tokko boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorra. Tokko lakkoofsa tokko rakkanne Yohaannis mukanaa nu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko mee ufumaan keetii koo dubbisi waan kana. Ufii keetii waan siigalee jira kun si mataa isaa kan kee siigalee jira Yohaannis tokko kunooti. Si banee jira banaa jira eega. Achi garagalcha kaameeraa. Front camera. Mee iskiriinii kee guddisaa takkitti ahalaam jirtaa? Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture jedha. Ayyee. Sagalichi waan hunduma dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture jedha. Sagaleef waaqatu wal bira jiraa mi'am? Ayyee. Sagaleen kun eenyu bira ture? Waaqayyo bira. Okay, dogongora kanallee sirreessaa deemna walumaa kitaaba macaafuma sirreessaa deemna. Sagalichi kunis sagaleen kee nutiin? Sagaleen kan waaqayyooti. Okay, sagalee waaqayyo waaqa ta'uu danda'a ree fakkeenyaaf waaqayyo waa hedduu dubbate. Dachii yeroo uumu sagaleedhaan dubbate uume nama yeroo dalagu nama uumus wantoota uumus sagaleedhaan waa dalaga waaqayyo. Wanti waaqayyo sagaleedhaan dalagu hundinuu waaqa jechuu dandeenya bakka kanatti. Boodarra natti dubbatta achuma fuufii dubbisiisa jalqabde. Amma waa meeqatu jira bakka tana bara waa lama jira bara. Wanti barbaade jiraatu dubbisi itti fufiiti. Waaqa meeqa jira bakka tana dura walii agalluuti. Waaqa tokko jira. Tokko miti sagalee fi waaqayyo wal bira ture bara sagalee fi waaqayyo wal bira ture. Waaqni ammoo lamaan keessaa tokko ta'uu qaba. Tokko jedha. Ittuma fufii dubbisati maaf sodaatte dubbisu.
In sodaanne barsii dubbisaa jira laal gasii deemaa gurmaatti barba. Hikkootti ofii dubbisi qaba. Inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyoon bira ture. Wanti hundumtu isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyis ifa namootaa ture. Macaafa qulqulluurraa naan dubbisi. Bilbilarraa naan dubbisi barbaadan. Macaafa qulqulluu harkaan qabu kuni bar macaafuma bar. Lakki. Akkasin jedhu macaafni qulqulluun. Sisi guddisaati ati dubbisi kottu yoo garaagarummaa qabaatu kottu bal'iseera kottu dubbisete. Namoonni macaafa qulqulluu amma macaafa qulqulluu qabadhee hin jiru garuu macaafa qulqulluu namoonni qaban nu dubbisuu danda'u akkasin jedhu appilikeeshinii garaagaraarraa idiittee waan meeqasa ta'e fudhadhu macaafa qulqulluu yoo dandeessu yookaan immoo kanuma dubbisi maal godhatu yookaan dubbadhu yookaan dubbisi politikaa namoonni ittiin idiit godhanii siisteema mataa isaanii fayyadamanidha isa kana immoo fudhadhu. Ati ka sirrii dubbisi gaa yoo kun sirrii hin ta'in ka sirrii nu dubbisati. Kunoo siin dubbisaa dhaggeeffadhu jechicha sammuu koo keessaa nan beeka waan ta'eef. Ka sammuu gaggeessaan fudhannu gaa nu dubbisa macaafa irraa baneeti. Namoonni macaaficha qabatanii jiran immoo dogoggortee taanaana jedhan yoon dogoggore. Okay, mee ati achi dubbadhu silaallayyu mee silaallayyu kun gaafii biraa uumuuf deema sitti. Mee ati achi dubbisi. Yohaannis tokko lakkoofsi tokko maal jedha beektaa? Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi Waaqayyoo bira ture, sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedha. Sagalichi Yesuus Kiristoos ta'uu isaa beekta moo beekta? Inni himne asitti. Yesuus Kiristoos ta'uu asitti maal? Himeera. Baasi macaafa qulqulluu siin jedhe koo kanaaf. Kunoo sagalichi Waaqayyoon bira ture ta'uu malee sagalichi kun Yesuus ta'uu meetu asitti. Sagalichi kun Yesuus kan jedhame. Mata duree dhumti isaa macaafa qulqulluu irraa yoo dubbifatte maal jedha beektaa? Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Okay, hayyee. Innaa Kiristoos isa kamiree sagalichi inni foon uffate sun. Yesuus Kiristoos. Bara walii galle sun rakkoon qabu sun Kiristoos mata dureedhaan walii galle rakkoon qabuuti. Bakka kanatti sagalichi Waaqayyoon bira ture bakka kanatti. Sagalichi Yesuusidha moo Yesuusiin miti? Rakkoon qabu Yesuus haa jennu rakkoon qabu. Yesuus Waaqayyoon bira ture miti. Yesuus madhaa jedhi maaliif sodaattati macaafa ture jedha. Sii fudhadhee jira rakkoon qabu sagalichi Yesuus haa jennuuti akkasimi. Eeyyee Yesuus waaqa moo waaqa miti ree Yesuus fi Waaqayyo wal bira tureeni. Akka macaafni kun jedhutti Yesuus waaqa moo waaqa miti ree? Akka macaafaatitti Yesuus waaqa miti laali. Akkamiin naan jedhi? Waaqa miti sagalichi Waaqayyoon bira ture sagalichi ofiisaa Waaqayyoodhaan jedhu. Yesuus ofii isaatii dubbate laala asitti Yesuus maal jedhee dubbate asitti sirri dhageeffatu. Abbaan barbaade haa dubbatu hin jedhamu waan Yesuus dubbate kana Yohaannis dubbate waan Yesuus dubbate ammoo sitti himna Yesuus afaan isaatii waan dubbate si dubbisnaa. Yohaannis isa dubbatu eenyuyyuu haa dubbatu hin jedhamu hin jedhu hin jedhamu. In ta'u gaa akkas hin ta'u gaa dhageeffatu Yesuus afaan isaatii maal jedhee dubbise kottu kun of guddisaa. Haa ta'us ta'uu haa baatus hin ta'amoo amma koo innan si gaafadhe naa deebisi hin jedhamu hin jedhu kutaan kun. In ta'u gaaree Yesuus deebisee diigee jira bakka kanatti ilaali. Yesuus waan jedhee diige ilaali. Waa'ee ta'uu isaatii sin gaafanne ustaas na dhageeffadhu kaama dhageeffadhu. Fudhachuu dhiisuun gahee mataa keetiiti garuu hin jedhamu hin jedhu macaafa. Yesuus ofii isaatii diige bakka kanatti ilaala Yohaannis amma dubbisne irratti waaqni lama ta'a waaqni meeqa jennaan tokko jette tokkichi lamaan keessaa kamii jennaaniin Yesuus waaqni lamadha kan jira kanaan kutaa kana keessa. Kunooti ilaali sagalichi jalqaba waa hunduma dura ture hin jedhu. Sagalichi waaqa lafa jira kan jedhudha kanaan laaddoon namni biraa callisa sagalichi Waaqayyoon bira ture hin jedhu. Si dubbisaan jira na dhaggeeffadhu irra deebi'eensi. Sagalee fi waaqni wal bira jiran moo hin jiraniis hin jedhe. Abdii guddisime. Guddisiin abdiin guddisu anaaf situ waliin dubbata dubbadhu yoo dadhabdisaa dabarsa. Maaliif hin guddisu abdiin hin dubbata mitiim. Dhageeffadhu. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Inni dhageeffadhu. Sagalichi Waaqayyoon bira ture jedhamu hin jedhu. Sagalichi Waaqayyoon bira ture sagalichi ofiisaa Waaqayyoo ture jedha. Rakkoon qabu. Sagalichi Waaqayyoon bira ture waaqni sagaleen bira tures Waaqayyo. Waaqa meeqatu jira bakka kana? Waaqa tokko. Akkami tokko sagalichi Waaqayyoon bira ture jedha sagaleetu jira. Sagalee waaqni bira ture waaqni bira jechuun kan maali fakkeenyaaf Waaqayyoo gargaaree. Dhageeffadhu laali. Kuni USBdha. USB kun taabileetii kana bira ture jenna. Bira jechuun waa lama wal bira jiraachuudhaan bira jira. Dhageeffadhu. Naan fudhatiin jedhe USB hin barbaadu. Isa macaafni jedhu duwwaa naa dubbadhu. Fakkeenya sitti maa jira abboo USB miti dhageeffadhu. Fakkeenya sitti maa jiran fakkeenya fudhataa jira. Fakkeenya USB naan fudhatiin kaa USB Waaqayyoo. Maal sagalee maal fakkeenya maal si haa fudhadhu barbaadda USB si fudhadhu fakkeenya bira si himuuti. Bira jechuun waa lama naani. Naan si gadi dhiisu. Kutaan fakkeenyuma fudhachuun gaafatu bakka an dubbata daarekti. Laali sagalichi Waaqayyoon bira ture jedha. Akkasimi
Sagalichi ofiisaa Waaqayyoo tureedha itti fufee immoo. Sagaleen kuni Kiristoos haa jennuuti. Akkasii fakkeenya haa jennu Kiristoos haa jennu. Haa jennu miti Kiristoosumadha malee. Okay, Kiristoos kan eenyuti? Kiristoos kan Waaqayyooti. Kanaafuu Kiristoos kan Waaqayyooti malee Waaqayyoo miti kaa. Kan Waaqayyooti fi Waaqayyoo kan Waaqayyoodhaa jedha kaa. Macaaficha jedhamu Kiristoos immoo Waaqayyoo madhaadha. Sagalichi Kiristoos erga ta'ee sagalichi immoo Waaqayyoo ture ofiisaatii erga jedhe Kiristoos Yesuus Kiristoos Waaqaa jechuudha. Bar fakkeenya sii kennaan fakkeenya hin ta'uu jette waa meeqa tol bira ture dhees gaafadhe. Wanti barbaade wal biraa fuudhuufi jedhan immoo sagalichi Waaqa moo waan barbaadeen hin ta'u gaa dhageeffadhu. Yesuus maal jedhee dubbate dhageeffadhu waan barbaade wanni jedhamu hin jiru. Yesuus maal jedhee dubbate dhugumaan Yesuus Waaqa moo Yohaannis soba isarratti barreesse kan jedhu laalla. Okay? Phaawulos waa'ee isaa maal jedhe dhageeffadhu. Amma dhageeffadhu wal dhageeffataa deemnaati carraan kiyya laali. Maarqos 12 irratti barsiistota seeraa keessaa dura silaa xumurraa nee dhageeffadhu ni jiniitiin hin deebistaati. Naa godhi kaasa jalqabne xumurraa. Mee miitu warra daqiiqaa takka hin dubbatta rakkoon qabu. Muutiin irratti hin qabi. Muutii namus irratti hin qabu miitu warra dhageeffadhu ati daqiiqaa takka. Gara barbaadde deemtee dubbista macaafa keessaa gara barbaadde deemtee ibsita. Sanillee namni dirqee wannaa jiru hin jiru namni dirqee si galchillee hin jiru miitu namus hin godhu dhageeffadhu atummaan. Yesuus maal jedhee dubbate waan Yesuus Yohaannis irra barreessuun sirrii moo sirrii miti ofii isaatii maal jedhee deebise. Yesuus hin gaafanna. Barsiistota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge sagalee santu deebii deebisaa jira. Sagalee ati Waaqa jetteen santu Yohaannis irratti deebii deebisaa jira. Sagaleen sun Yesuus jenna. Yesuus sun maal jedhee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isatti dhiyaatee abboomiin inni hundumaa irra caalu isa kam jedhee gaaffii isa gaafate jedha. Yesuus yookaan ammoo sagalichi sun deebisee inni hundumaa irra caalu dhagayyaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedha. Sagaleen saniif Waaqayyo gooftaadha moo gooftaa miti? Akkaataa isaan itti wal caalanii sitti munan garuu na akkaataa wanni jedhamu hin jiru. Yesuus gooftaadha yoo jenneeyyuu yookaan Waaqa yoo jetteeyyuu Waaqa xiqqaa ta'a. Waaqa xiqqaa saniif Waaqayyo abbaan Waaqa moo Waaqa miti? Waaqa xiqqaaf Waaqa guddaa wanti jedhamu hin jiru obboleessa koo yoo sagalichi Yesuus jettee bar walii gallee jirra. Gooftayyuu haa jedhamu Waaqayyo haa jedhamu rakkoon qabu. Rakkoon qabu maaliif akka macaafa kan sagaleen Waaqayyo keenyameef hundinuu Waaqayyo jedhamanii jawaan jedhaniif rakkoon qabu akka barbaadu yoo deemte rakkoon qabu. Amma kasi gaafannee kasi gaafataa jiru. Maaliif sodaataan jedheen? Obboleessa Yohaannis tokkicha sii deebisaa jira dhageeffadhu. Kan kophaasaa gooftaa jedhame kun eenyu sagalee sani moo Waaqayyo sagalee saniiti? Gaaffeen si gaafadhe naa deebisiin deebisaa kabajaadhaan. Bar deebisaa jirra. Yesuus gooftayyuu jedhi Waaqayyoo jedhi gara barbaadde jedhi. Yesuusii gooftaa jedhame saniif Waaqayyo abbaan Waaqa kophaasaa Waaqa moo Waaqa miti? Gaaffeen si gaafadhe naa deebisii. Deebisi Yesuus dubbataa jira. Sagalee santu dubbataa jira. Yesuus deebisee yookaan ammoo Waaqni Yohaannisii tokko sun sagalee sun deebisee waan jedhe inni hundumaa irra caalu dhagayyaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Yesuus bakka kanatti Yohaannisii tokko irratti gooftaa jedhame sani Yesuusi. Yohaannisii saniif Waaqayyo gooftaadha moo gooftaa miti? Obboleessa koo waan tokko sitti dubbadhu. Deebisi sin jedhe kanan deebisne hin buutaa dhageeffadhu. Akka bakka kanaatti Yesuus deebisetti. Buusuu dandeessa na buusi yoo barbaadde na buusi malee macaafa qulqulluu. Yohaannis tokko irratti Yesuus Waaqayyo haa jennu rakkoon qabu sii fudhanna. Yesuus Waaqayyo haa jennu. Macaafni qulqulluun tooraaf tartiiba mataa isaa danda'ee qaba waan ta'eef macaafa qulqulluu. Laali obboleessi keenya dhageeffadhu. Sagalichi jalqaba irra sii deebi'a dhageeffadhu. Yohaannisitti illee sii deebi'a dhageeffadhu. Sagalichi jalqaba hunduma dura turee jenne. Okay? Sagalichi Waaqayyo bira ture jenne. Waaqayyoof sagalee tol bira ture jenne. Sii deemna gaariitti. Sagalichi sii ofii isaatiyyuu Waaqayyoon ture sii jenne. Sagalichi sun Yesuus Waaqayyo haa jennu. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Yesuusii Waaqayyo kanaaf Waaqayyoon inni bira ture sun Waaqa moo Waaqa miti jedhee si gaafadhe. Sagalichi eenyudha jedheen si gaafadheen immoo sagalichi inni na Waaqa ture suni. Yesuus hin jechaa jira sagalichi. Kanaatti Yesuus deemaa jirra. Yesuus Waaqa miti jaartaa. Yesuus akka bakka kanaatti yoo sii fudhanne Waaqa haa jennuuti dhageeffadhu. Akka bakka kanaatti Waaqa si haa jennuuti. Dhugaa baateetta. Xumurameera bakka. Dhugaa baateetta akka Waaqa ta'e. Akka bakka kanaatti Yesuus qofa osoo hin ta'in akka macaafaatitti kan sagalee Waaqayyoo kennameef hundinuu Waaqolii Waaqa jedhaman dhageeffadhu. Anis bakka kanumaan barbaadu waan biraas hojii dubbachuun barbaadu bakka xumureera. Kanaafuu dhageeffadhu Waaqayyoo isaaf Waaqa moo Waaqa miti jedhee si gaafadhaan. Xumurameera bakka gaaffiin koo naa deebi'eera galatoomi itti fufuu dandeessu. Xumuramee jira miti bar. Yohaannis Yesuusii Waaqa jedhame kanaaf Waaqayyo abbaan Waaqa miti. Maqaa Waaqayyoo alfaatu.
Maal haasaa inni? Yesuusii waaqa jedhame kanaaf waaqni abbaan waaqa moo waaqaa miti jedhee si gaafadhe. Tokkumadha isaan. Ande maaltu tokkuma kunoo bara Yesuus deebisee bara waaqa lama qabnaa baram. Yesuus yoo waaqa jettee iyyuu yoo macaafni Yesuus waaqa jedhee fudhate iyyuu dhaggeeffadhu kanaan seexaanis bakka itti waaqa jedhame sii fida rakkoon qabu. Sii deema rakkoon qabu. Kan waaqa jedhaman lakkoofsan qaban sii fida rakkoon qabu dhiisi. Amma waan si gaafataa jiru Yesuusii waaqa yookaan gooftaa jedhame saniif waaqayyo abbaan waaqa moo waaqa miti. Waaqa lama jira kan jedhu ragaan alaa dhume. Okay, waaqni lama jiraachuu sirrii dhaggeeffadhu kaamu. Yohaannis tokko irratti Yesuusii fi sagalee sanii fi waaqayyo waaqa. Yesuusis waaqa, waaqni sagaleen bira tures waaqa. Achitti waaqa lama qabna takka. Asitti ammoo deebi'ee Yesuus maal jedhee deebise? Barsiistota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isatti dhiyaatee abboomiin inni hundumaa irra caalu isa kam jedhee isa gaafate jedha. Jennaan Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhagayyaa Israa'el gooftichi waaqayyo keenya jedhe. Gooftichi waaqayyo keenya. Yesuus Yohaannisii tokko irratti waaqa jedhame santu dubbataa jira asitti. Gooftichi waaqayyo keenya kophaa isaa gooftadha jedha. Bakka kanatti sagaleen sun Yesuus yoo jenne Yesuusiin Yohaannis tokko irratti waaqa jenne sun waaqa qaba moo hin qabu asitti. Sababii kanaatiif Yesuus Kiristoositti amaniinaa kan jedhu ragaan alaa. Sababii jedhini sababii sin gaafanne waaqa qaba moo hin qabu qofa si gaafata. Waaqayyo kee Yesuus Kiristoositti amaniinaa waaqayyo abbaa qofatti amanaa jechaa jirta miti. Obboleessa keenya waan nuti gaafadhu qofa naa deebisi. Kan bakka kanatti waaqa qaba jedhe suni waaqayyoon keenya kophaasaa gooftaadha sun Yesuus Yohaannis irratti waaqa jenneen santu asitti waaqa qaba. Akkasiin Yohaannis kanaaf Yesuus waaqa qaba. Sababii kanaaf Yesuusitti amaniinaa kan jedhu ragaan alaa. Kana maatii deemsu wajjin deemaa jirru obboleessa keenya si wajjin deemna. Yohaannis tokko 10:30 irraa dhufte deemtee as dhufte bakka kaan olii gadi deemaa jirtu olii gadi naanna'ee dhaggeeffadhu. Bakka kanatti Yesuusin Yohaannis irratti waaqa jettee suni waaqa qaba moo hin qabu jennee si gaafanne. Yohaannis 10:30 dhaginaa baasi. Deebiin sii kenna. 10:30 miti amma asirratti olii gadi hin deemin kaan akkasitti amma reefullee achi deemte achi as na fidde olii gadi wajjin deemaa jira amma dhaabi gara barbaadde deemtullee amma baatu asii gadi dhiisu. Yohaannisii tokko irratti Yesuusin waaqa jenneen kun waaqa qaba moo hin qabu si jedhee si gaafadhe. Yohaannis 10:30tu deebii sii ta'an sii jedhee maaf nageessu. Amma bakka hin deemu gara biraa tokkollee wajjin deemu kana ragaa baatu. Deebii waan hin barbaanne Yesuus bakka fedhetti osoo waaqayyuu jedhame. Osoo waaqayyuu jedhame Yesuus bakka maratti osoo bakka fedhetti osoo waaqa jedhame waaqa qaba moo hin qabu jedhee si gaafadhe. Isuma ragaa ragaa barbaadde miteeti. Na gaafatte mini isati na gaafatte sii deebisaa jiraam. Deebisi qaba moo qabu qaba moo qabu gara tokko siin deemu qaba moo qabu asirra qaba deemi gara barbaadde deemi as waaqa qaba moo qabu. Macaafichuma irraa dubbifattan jedheem. Macaafichuma irraa dubbifattan maaf hidhattooti. Qaba moo qabu asitti ragaa baatu malee si gadi dhiisu gaa. Kanaafuu Yohaannis tokko irratti Yesuus waaqa jettee rakkoon qabu si wajjin deemne. Sagalichaa fi Yesuus wal bira ture waaqa lama barachaa hin jirru gaafii si gaafataa jira deebisatti. Waaqa qaba moo qabu ragaa ba'e Yohaannis 10:30 dhaqi sii deebi'aa. Si wajjin hin deemu sarreef dubbatte abdii wajjin dubbattee jirta si jala deemee amma gara tokko wajjin hin deemu waaqa qaba moo qabu ragaa baatu malee gara tokko hin deemtu. Deebii waan hin barbaanneefidha kaa kanatti hin deemneef. Waaqa qaba moo hin qabu. Ragaa macaafa qulqulluun si dubbachuu barbaada. Nama biraa wajjin dubbanna bakka adessi nama biraa dubbatu qaba moo qabu ragaa ba'e. Deebiin kun deebi'eera waan ta'eef rakkoon qabu galatoomii baay'ee dhugaa. Deebii kennaal si deebi'a waaqa qaba moo qabu. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e koo afaan keetiin dhugaa baateetta. Sagaleen kun jiru jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana biraa dhiisa karaa saganni barachuudhaan barbaanne egaa sodaate bakkate dhiisa. Nama biraatiin haasa'a. Ragaa isin ilaannaan fudhachuu diddanii Farhaan. Ragaa booddee haasofta waa'ee ragaa kan inni si gaafate deebisiti san booddee achi dhaqeef yoo san hin taane dhiisi rakkoo. Isumaan deebisaaf jira macaafa qulqulluutiin qabameen deebisaaf ofii koo keessaa fuudhee dubbachuun barbaada. Deebisa dhiisa nama biraa waliin haasa'a.